jirtu daawwattoota keenya kun qophii milloo inniniiti. Qophii milloo inni keenya har'a torban saa eeggatee kun har'a isiniif dhiyeessinee jirra. Har'a immoo keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kun barreessaa kitaaba Sirna jedhuuti. Eenyu akka ta'e isumarraa barra hagatu biraatti nu waliin tura. Ani Geetoo Alamaayooti. Ana dhufu. Kayye me yani ga kitaaba maqaa kitaabaan dubbadde eenyu akka taatan isin immoo nu ibsa. Taliilaa Bulbulaan jedhama. Kan dhaladhee guddadhe giddu gala Oromiyaa Tuulama. Tuulama keessatti immoo warra Jaan Galaanii. Galaan keessatti immoo warra Liibanii. Liiban keessa gosaan immoo Dabbasoodha. Miseensa Gadaatiin Birmajiidha. Sadarkaa Gadaatiin immoo Dabballeedha. Egaa har'a wanti walitti nu fide dhimma kitaaba keessaniiti. Kitaabni keessan mata dureen isaa Sirna jedha. Sirna jedha. Sirna kanarra akkuma iskiriinii irratti ilaalamaa jiru odaa fakkaata. Gadis kan biqilaa jiru jira, kan addaatee argamu jira. Sirnaa fi suuraa yookaan bocna sirra jiru wal simee jira. Maal ilaalchiseeti kan hojjetame? Qolli isaa dhugaadha. Waan lama wanni inni ilaalu wiirtuu lama ilaala. Wiirtuu muudatii fi wiirtuu bokkuu kan jedhamu jira sirna gadaa keessatti. Wiirtuu muudaa waan sirna ayyaantummaati. Sirna ayyaantummaa kun isaan warri wiirtuu muudaa kun sirna uumamaa warra dubbisuu danda'an. Ayyaantota olaanaa jechuu dandeenya. Ayyaantonni sanaa gadii jiru. Warra qaallutii ol warra sirna uumamaa dubbisuu danda'an jechuudha. Qaalluuf ayyaantuun isaan jalatti waan sirreeffamudha. Wiirtuu muudaa jedhama walumaa galatti. Wiirtuu muudaa kun seenaa guddaa qaba. Muudaa mormorirraa ka'ee birbirsa haga bakka inni Raayyaatitti Walloo keessa yookiin kaaba Tuulamaatti achi muudaa Finfinneetti dhufa. Caffee Dongoraa Ereer jala kan jiru jechuudha. Seenaan isaa deemeetu haga Boorana Jilaatitti gala. Madda Walaatu kitaaba kana yeroo dubbisaan dubbisu wanti qola isaarra jiru mata dureen wal simaa jechuudha. Egaa kitaabni kun boqonnaalee 10 qaba. Mata dureen Sirna jedha. Sirna jechuun maali? Sirna jechuun walumaa galatti yoo ibsamu akka sirnaatitti sirna isa kan barreessitanis. Sirni walumaa galatti hoggaa ibsamu sirni wantoota walirratti hirkatoo ta'anii waan tokko uumuu danda'an walirratti hirkatoo ta'anii walitti galuudhaan seeran tartibeeffamanii existence wanta socho'u yookiin immoo wanna mul'atu tokko yookiin immoo wanna ta'u taasisuu danda'u tokko uumuu jechuudha. Sirni walumaa galatti yoo fudhanne jechuudha. Egaa sirni amma sirnoota baay'eetu jira. Uumamumti guutuun iyyuu uumamumti ilma namaatis haa ta'u uumama hundaatu iyyuu sirnaadha. Sirnaan uumaman hundumti isaaniitu iyyuu sirna hoo jennu amma yoo lubbu qabeeyyii fudhanne lubbu qabeeyyii akka walii galaatti fudhanne seelirraa jalqabee haga qaama guutuu waan sochoosanii bineensa ta'uu ta'a ilma namaa ta'uu danda'a. Sirnaa'eeti hundumti isaaniitu. Sirnoota sana keessatti immoo sirni hafuuraa, sirni argamsuu jira, sirni nyaata bulleessuu jira, sirni dhiiga deddeebisuu jira. Sirnoota baay'eetu immoo guutuu sana keessas jira jechuudha. Akka lubbu dhabeeyyitti yoo fudhanne immoo sirni atomiirraa jalqabne elektiroonisi pirootoons yookiin gidduu keessa immoo wiirtuu nukuleesii jira. Isaanis sirnaaniiti akka feeteedhaan wanna socho'anii miti jechuudha wanni sun. Hundi isaatu sirnaa'eeti atomii haga sirna hawaa soolaar siistem amma jennuutti jechuudha. Waan sirnaa'edha lubbu dhabeeyyii irratti yoo fudhanne jechuudha. Akkasuma immoo sirni warra mul'anneetis hin jira. Sirna hafuuraa jennaan sanaan yookiin immoo sirna ayyaantummaas jechuu dandeenya. Isaan warra muudati kan dubbisu isaanillee sirnaa'uudha. Walaabu keessatti wanna sirnaa'anii jechuudha. Wanni walaabutti guutamee jiru hundiyyuu sirnaan kaa'ame. Sirneeffamee kaa'ame. Wanni wal keessa makamee yookiin immoo bakka tokko kan biraa bakka buufamee godhame hin jiru jechuudha. Tartibaa'ee sirnaan kaa'ame. Egaa sirna hoo bifa kanaan laalle sirni hawaasaa immoo yoo dhufne sirni uumamaa kana hoo ta'u sirni hawaasaa uummanni kamiyyuu sirna mataasaa qaba. Aadaa irraa jalqabaa aadaan hoggaa bal'atee inni jedhu gara sirnaatitti dhufa. Sirna aadaa ta'a jechuudha. Sirna aadaa kuni sirna muuxannoo dheeraadhaan dhufu waan ta'eef sirna xabboo jennaan yeroo baay'ee sirnoota xabboo saboonni addunyaarra jiran hunduu qabaachaa turan.
osoo sirni siyaasaan dhufiniin duratti jechuudha. Sirni siyaasaa kan dhufe naannoo waggaa 3500 hanga 5000 jedhama seenaan kaa'amu jechuudha. Waa'een sirna siyaasa seenaan isa gaas dhiyootti olaalamu jechuudha. Sirni xabboo garuu uumamuma dhala namaatirraa jalqabee shaakalamaa muuxannoo yeroo dheeraa keessa wanna dhufeedha sirnoonni xabboo. Sirnoonni xabboo kun akka amma jalqaba jedhee wiirtuu lamaan socho'u. Wiirtuu muudatii fi wiirtuu bokkuu qabu. Kan Oromoo qofa dhunteen akka waliigalaatti jechaatiin jira. Kan Oromootti boodanan dhufa gadaatti jechuudha. Kan Oromoo gadaadha xabboo keessaa. Kanaaf sirnoonni xabboo kuni wiirtuu lamaan ittiin socho'an wiirtuu muudatii fi bokkuuti. Wiirtuun muudaa akkan jalqaba jedhee sirna waan hin mul'anne sirna hafuuraa sirna uumamaa wajjin wal simsiisee hawaasa tajaajilu yookiin immoo warra bokkuudha sana qumbii nyaachisee waadaa galchee warra bokkuu biyya bulchu warra bokkuu jechuun warra biyya bulchan isaan bulchiinsa bokkuuni isaanin warra duubaa qajeelchan sirna hafuuraa damboobsuudhaan jechuudha. Wiirtuun bokkuu akkuma amma jedhee seera fi heera qaba. Seera sana ofiif tumatee akkaataa akkan gadaatitti dhufne booda waggaa 8 ilaalaa irra deebi'eetu na haaromsata. Ka'umsa keessanirraa yeroo nagaa gaafannee seennuuyyuu hidda keessan dubbattanii balbala keessanii fi sadarkaarra jirtan dubbattan. Kitaabni kun yaalan isinirraa akka daawwattoota keenyaaf galuutti kan inni itti adeemu waa'ee gadaatii jechuudha. Sirnoota xabbootirraa gara gadaatti dhufuufini sirnoota xabboo akka addunyaatti. Xabbootii kana sii kaasaa daawwattoota keenyaaf ibsaa deemna. Xabboota jechuun maal jechuudha? Sirna xabboo jechuun beekumsa xabbooti. Amma beekumsa xabboo jedhamuun beekumsa eega ilmi namaa uumamee jalqabee aadaa fi duudhaa isaa keessatti kuufachaa dhufe jechuudha. Dhalootattis beekumsa kuufame jechuudha. Xabboo hoo jenne beekumsa xabboo hoo jenne sirna xabboo hoo jenne immoo beekumsa sanaan xabboo sanaan waan sirnaa'e hawaasaa tajaajilu jechuudha. Sirna hawaasaa jechuudha. Sirni siyaasasii fi sirni xabboo baay'ee garaagarummaa qaba. Garaagarummaa sirni siyaasatti waggaa dhufnu sirni siyaasaa waan bokkuudhaan deemu waa'ee wiirtuu bokkuu qofaan deema sirna muudaa kana hin qabu. Sirna muudaa kan qabu sirna xabboo qofaa. Egaa gara gadaatitti yoo dhufne gadaan wiirtuu kana lamaanis socho'a. Sirnoota xabboo keessaa tokko hangafa kan ta'e gadaadha. Gadaan wiirtuu muudaa qaba, wiirtuu bokkuu qaba. Yeroo baay'ee gadaan heera fi seera isaa qofatu dubbatama. Wanti rakkoo guddaa ta'ee fi akkaataa gadaan deebifamuu danda'u yookiin immoo gadaan kun deebi'ee uummanni akkaataa itti gadaatti deebi'uu danda'u yookiin dhaloonni akka itti gadaatti deebi'uu danda'u rakkoo kan taasisu yeroo baay'ee heeraaf seera isaa qofa dubbatama. Heeraaf seerri isaa ni jira ammayyuu hambaadhaan ardaa ardaatti ciccitee jira maleedha. Egaa wiirtuun muudaa diigamee booda ardaa ardaatti kan ciccite garuu ammayyuu ni jira. Wanni waan sana walitti qabeetoo deematiin ture wiirtuu muudaa kana ture. Wiirtuun muudaa akkuma isin jedhe as caffee dongoraa Finfinnee naannoo gaara Ereer ture. Erga Mormor irraa ka'ee bakka inni Saraayyaa Walloo naannoo Wallootti darbee booda asirraa immoo egaa jaarraa 13ffaa booda gareen wal ijaaree maqaa mootoma Salamoon jedhuun kan Ingilizoonnii fi Poorchugaalonni ijaaran Salamoonic Dynasty kan jedhu naannoo jaarraa 13ffaa booda kan ijaaran. Gareen kun garee shiftaati. Gareen kun wiirtuu muudate irratti yeroo baay'ee lola kan banaatoo turani. Wanni guddaan nama waan qabeenyuma saamuuf yookiin lafa qabachuuf qofa waan taasisaa turanii miti jarri sun wiirtuu uummata kan addaan bittinneessuu danda'u muudaa irratti xiyyeeffatanii deemaa turan. Haaluma sanaan Mormor irraa Aksum irra qubatan jalqabarraa Aksum irraa jalqabanii qaroomina Aksum eega bittinneessanii mootummaa Aksum mataa isaanii Roomaanotaan deeggaramaniitoo warra Impaayera Roomaatiin deeggaramanii ijaaramanii booda Mormor wiirtuu muudaa Mormor muqqisanii Kuush irra achirratti baay'inaan kan faca'e saboonni Kuush erga muudaa Mormorii booda kan faca'e. Achi Oromoo fi saboonni biroo itti cichaniituma wiirtuu isaanii gadi siffatan gara kibbaatti gadi siffatanii otoo gadi hin dhiisin jechuudha. Kun faca'ee kun hafe Oromoo hin tafe immoo wiirtuu muudaa Oromoo naannoo bakka inni Saraayyaa jedhamu jira naannoo Walloo naannoo Kaaba Tuulamaa kana keessa Ribuu Fuguugisiin jedhu bakka Gishee jedhamus naannoo sanatti muudaa isaanii gadi siffatan jechuudha. Mootummaan Aksum cimee Roomaanotaan deeggaru akka malee isaan miinan Mormor irraa ka'anii achitti qubatanii achittiin yeroo Zaaguwee sana haga tokko boqonnaa argatanii yeroo mootoma Zaaguween lolli wiirtuu muudate irratti hin gaggeeffamne ture. Baroota muraasa sana keessa haga tokko naannuma Walloo fi Kaaba Tuulamaa kanatti wiirtuu isaanii kan muudaa tursiifatan.
Achii booda gaa amma wanni baay'een kan cimaatu dhufe jaarraa 13ffaa kanaa booda egaa Zaaguween kufee gara Salamooniik Daanestii jedhamu kana gareen kun garee shiftaati akkuma isin jedhee garee kana Ingilizotaatti ijaare yeroo sanatti ragaa qabatama as keessattis kaa'eera ragaawwan waan sanaan wal qabatu. Maqaa Salamooniik Daanestii jedhamuun kan ijaarame kun jechuudha. Gareen kun muudaa irratti gaggeessaa ture, lola baay'ee gaggeessaa ture, haga Finfinneedha muudaa Finfinnee buqqisitutti gahe. Deeggarsa warra Poorchugaalitii fi Ingilizotaa fi warra Roomaanotaatis walumaa galatti Awurooppaa jechuu dandeenya. Yeroo san deeggarsa guddaa garee kanaa ijaarame kennamaa ture waan ta'eef jechuudha. Wanni guddaan wiirtuu kana gaanfa Afrikaa yookiin Oromoo keessaa buqqisuudha. Wanni Awurooppaanonni yeroo san irratti xiyyeeffatanii warra sirna Habashaa deemanii dhumarratti Minilik irratti sirna Habashaa ijaaran kana jechuudha. Gareen kun yeroo shiftummaan socho'anitti gara waggaa 600 olii waraanumarra turan jechuun danda'ama. Kaaba Tuulamaa naannoo Walloo, naannoo Goojjam, naannoo Macca Kaabaa kanarratti lolumarra turame yeroo dheeraatiif jechuudha. Waggoota dheeraatiif haga muudaa Finfinnee kan buqqisan dhumarrattiin egaa naannoo jaarraa 14ffaa gara Odaa Roobatitti socho'ee achirrattiin immoo haga tokko tajaajila kennaatuma immoo amma ta'e lolachaatuma deemame. Erga dadhabamee achitti illee dadhabamee gara madda walaabutti sadhumaa deemee ture jaarraa 15ffaa keessa. Sana booda Oromoon jaarraa 16ffaa keessa mari'atee sirna gadaa kana haa laalee sirrittiin rakkoo jirurree adda baasee inni jedhee mari'atee lola bifa haaraatiin jaarraa 16ffaa keessa baneen haga kaaba Itoophiyaa ammaatitti kan jiru wiirtuuwwan gadaa fi muudaa hundaa deebise. Sirna wiirtuu muudatii fi wiirtuu bokkuu hundumaa deeffatee ture. Yeroo kana deeffatu keessatti garuu wiirtuu Finfinnee muudadhaa kana deebiseen ijaarre yeroo sanatti haala addaan faca'iinsa addaan faffageenyatu uumame diina baasaniitu sirna muudaa bakkatti hin deebisne. Hanqinni guddaan jaarraa 16ffaa keessatti uumame muudadhaan deebisin muudaan achumatti ture sun immoo fageenya walirraa fageenya lafaa fidee Macca qarqararraa haga deemee Baalee yookiin immoo madda walaabutti muuda gochuun ulfaata ta'uun dhufee giddu gala Finfinneerra ture duraan asitti hundumtuu dhufa ture. Baarentus Booranas hunduu dhufa ture asitti. Wiirtuun achitti hafuun kun gareedhuma garee ta'ee akka mootii amala mootii fiduu jalqaban jechuudha. Gara Maccaa kanattis gara bahaatiin immoo sultaanonni warra Arabaa kunis karaa maqaa amantaa Musliimaa jedhuun dhufanii sultaanotaan waan maalii kanaan buluun jalqabame diina baasanii odoo sirna isaa guutuu sororsin hafe. Hanqinni guddaan jaarraa 16ffaa keessatti uumame. Sun egaa deemee gara waggaa 300 sanaa oli jaarraa 19ffaarraa bara Minilik jechuudha. Dadhabbinni kun deemee haga guutummaan guututti sirni muudatis sirni bokkuutis ciisee guutummaan kolonii jala galuutitti dhufe jechuudha. Walumaa gala kitaabni kun sirna hacuuccaa biyyattiin Oromoo irraan geesse wantoota kana dura balleesse illee amma yeroo ammaatti immoo kan hin deebisne wantoota hedduu kan kaastan of keessaa qaba jechuudha. Kitaabni kun qorannoo yookaan maal irratti hundaa'ameeti jechuun wanti kun bakka amma si'ana akka kitaabni tokko barreeffamaa jirutti seenaa sirriitti otoo hin qoratin kan barreeffaman hedduun ba'aa jiru. Kanaaf isin immoo wabiin keessan maal bobeeffattanii akkamiin akka kitaaba kana barreessitan? Amma wabiiwwan irra caalatti ni kaanaan muuxannoodhaan yeroo dheeraa kan irra dabarse seenaa gadaa keessatti waggaa dheeraadhaa fi dhimma kana irratti qorachaa ture. Ardaalee garaagaraatirree odaa nabeetaa ta'u odaawwan wiirtuuwwan sirnaa jiran baay'ee isaanii qaaman argame achi bulee achi jiraadhee waan baay'ee qo'adheera. Lammaffaa wabii qorannoowwan arkeoloojii garaagaraa kan ba'anii jiru dhimma Kuush irratti sanneen illee wabeeffadhee barreesse wabiiwwan isaaniitillee kaa'eera. Qorattoonni humti Oromootillee haga tokko waan walitti qaban argannoowwan dhugaadhaa walitti qabanii jira sanneen illee laaleera. Ka'umsi kiyya kanuma kana ta'ee irra caalattiin garuu akkaataan keessatti guddadhee fi waan nan qoradhaa ture hubannootti horadheen kanan barreesse kitaaba kana. Kanaaf seenaawwan kun hundumti isaaniituyyuu seenaa dhugaa
seenaa karaa adda addaatiin irra mirkanaa'uu danda'u. Seenaa qabatamaadha. Irra caalattiin immoo akkaataa sirnaatti irratti amma yeroo baay'ee seenaan kan barreeffamu sabni tokko saba tokko ka'ee cabsee akkana godhee akkas godheedha. Amma sana odoo hin ta'in dubbiin jabduuni wiirtuu irratti xiyyeeffatamaa ture malee saba kureeffatuudhaan qabeenya uumamaa san saamuu qofaa miti dubbiin kan ture. Namni amma hubannoon dogoggoraa illee amma kitaaba kana keessatti dhaloonni akka kanatti hubatuu qaban jedhee wiirtuu muudatti irratti kan xiyyeeffatame, wiirtuu bokkuu irratti kan xiyyeeffatame, sirna gadaati irratti jechuudha. Walumaa galatti sirna irratti kan xiyyeeffatame. Sirni erga faca'ee booda uummanni uummata fixuun yookiin uummata balleessuun hin barbaachisu. Sirni badee jechuun uummanni sun ofiinuyyuu of gate jechuudha waan ta'eef akkuma jirutti inni lafarraa jiraatu waan lafa sanarra jiran fayyadamuun hin danda'ama. Sirna irratti xiyyeeffatameeti duulli kan deemaa ture, waraannis kan deemaa ture, sirna bashaatis kan taasisaa ture, sirna balleessuu irratti malee uummata gabroonfatee ba'aa yookiin immoo garbicha godhatee ergachuuf yookiin immoo baasee gabaa gurgurachuuf waan akkasiitii miti. Waan Awurooppaan yeroo sana Afrikaa irratti raawwatan sanii miti kan asitti raawwatame adda sanarraa. Wiirtuu sirna kanaa balleessuudha. Wiirtuun sirna kanaa gaafa bade uummata kana akkaataa barbaadamutti bocanii sirna haaraa itti tolchanii oofuun hin danda'ama yaada jedhurraa. Baallee kitaaba kana gara dudduubaa irratti barreeffamni waa'ee sirnaa ilaallatu jira. Uumamni uumaadhaan uumame hundi sirnaa'uudha jedha. Wanti sirna ala jiruu fi sirna malee jiraatu hin uumamne. Uumamni addunyaa mul'atu hin mul'anne irra jiraatu hundi uumaadhaan kan sirnaa'edha. Uumaa sirna uumamaa fi uumamni hundi hariiroo heeraatiin wal qabatoodha. Hariiroon uumaadha. Hariiroon uumaadhaan waaqan eeyyamame kun adda hin ba'uudha. Kanaaf waa'een sirnaa kun akkasiin as keessatti barreessitanii dudduuba isaarratti dubbatutti waan hundumaati jechuudha. Seera uumamaa kana sirna akka uumama kana keessallee waan hedduu gaafata. Mee kitaaba kana barreessuu keessatti bu'aa ba'iinni isin mudate waan akkamii keessa dabartanii asiin geessan? Muuxannoo waggaa 23-24 erguma sirna waa'uma sirnaatii fi waanuma eenyummaa Oromoo kanaa fi walumaa galatti rakkoo Oromoo keessa jiru furuu keessatti gahee mataa kiyyaa gochuuf kanan jalqabe barataadhuma naannoo elementarii irraa jalqabne Bishooftutti kanan baradhe. Bishooftutti gumii adda addaa gumii aadaa fi seenaa jennee ijaarree socho'aa turre. Irra caalattiin irreecha arsadii ka'umsa godhanneetu kan hojjechaa ture nuti Bishooftutti. Irreecha arsadii naannoo 1992 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Naannoo waggaa 22 waggaa 23 dura jechuudha. Namoota muraasan yeroo sana nuti achi jirra namoota muraasan dhaqamee irreeffatama. Saayyuu namootuma itti cichanii baadiyyaa keessaa dhufanii fi namootuma sirni baay'inaan qe'eetti isaan ilaallatutu dhaqaa ture waan ta'eef fageenyarraa afaan dhufamaan ture. Sana barattoota sana wajjin taane barattoota yeroo sana iskuulii jirruu fi koree aadaa fi seenaa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis wal qabannee isaanii wajjinis miseensa waan turreef jechuudha. Koreen aadaa fi seenaa saniin duraayyuu waggaa tokko waggaa lama nu dura dhaqaa ture otoo nuti isaanitti hin dabalaminiin dura nuti naannoo 92 akka Habashaatti yeroo sanarraa kan itti dabalamne. Kaka'umsi nuti goone maal inni waa'ee uffata aadaa kanarrattiin irreecha namni baay'inaan akka dhaquu qabu beeksisa adda addaa waan adda addaa gumii sanaan hojjetaatiin turre. Gumii kanaan Oromiyaa iddoo garaagaraarraa barattoota walitti yaamaa turre. Hidda Oromoo hundumarraa amma nuu danda'ametti bakka dhaqqabuu dandeenyu hunda dhaqqabnee yaamaa turre. Bishooftutti yaamnee hin mari'annaa irreecha akka kanaa sirni uumamaa fi sirni aadaa uummata keenyaa kana jennee waan wal barsiisaatiin turre. Sana gaa yeroo na iskuulee jirutti irra caalattiin dhimma sana nan qindeessaa ture ana waan ta'eef rakkoo guddaan achiin booda kan nutti dhufee wanni irreecha kana guddisnee naannoo 96 waggaa 3 walitti aansinee akka gaariitti hojjennee yeroo sana nama 300 nama 400 hin caalletu deema yeroo jalqaba naannoo 92 93 kana achii booda naannoo 94 irra ogeenyu namni miileenatti aga miiliyoona. Qabbii sirna irreechaa sana keessa jirtu jechuudha. Achi keessatti ka'umsa sana keessa jira. Sadarkaa barattootatti qindeessaa numa ture yeroo sanatti achittiin. 94-95 booda akka lakkoofsa Habashaatti irreecha sadarkaa miiliyeenatti ol guddate naannoo 300-400 irraa ka'ee jechuudha. Achitti nyaata aadaa hunda qopheessinee yeroo jalqabaa sana uummata nyaachisnee galchina ture. Uummata hunda nyaachisnee obaasnee farsoo aadaa maalii kanas hin goona nyaata aadaa kana goone obaasnee galchina ture. Nama guututu achi irreechuma gololee irreecharra jiru muka guddaa irreecha jala malkarra jiru sanatti nama walitti qabnee nyaachisaa turre. 92-93-94 irree aga tokko jechuudha.
95 booda humna keenya olii miiliyoona ta'e garagaleera 94 achirraa jalqabee guddate sana booda nullee achirratti sana hin dhaabne dhimmichis bal'ataa dhufee booda mootummaan yeroo sanaatis keessa galuu jalqabee miliyoonotaan kan yaa'u jalqaban gara kitaaba kanaatti yeroo dhufnu amma kitaaba waan tokko hojjechuudhaaf ka'umsi jira ka'umsa kan isinii ta'ee fi bu'aa bayii kitaaba kana keessa darbii as ga'e warra jedha kitaabichi amma muuxannoodhuma amma kaa'e kana irra caalattiin sanaan alattiin immoo egaa mana 96 boodaan 95 yuunivarsiitii Finfinneettiin dhufe yuunivarsiitii 96 waggaa lammaffaatti nan hidhame 96 akka lakkoofsa Habashaatti barattoota 300 wayi ari'aman san keessaa tokkon ture sana keessa immoo qindeessitoota jedhamne gara waggaa 3 warra hidhamne keessaa nama tokko yeroo mana hidhaa jiruttis carraa kitaaba hedduu dubbisuun argadde. Kitaabota akka gadaa irratti barreeffame keessaa akka Asmaroom Laggasaa kan akka Profeesar Hasan Mahamad Hasan kan akka Profeesar Asaffaa Jaalataa kitaabota hedduu dubbisaa carraa arganne barattoota hundi keenya yuunivarsiitii barattoota irraa mana hidhaa sana galle waan ta'eef 96 carraawwan kun anaaf akka carraatti kitaaba kana hojjechuu keessatti ga'ee guddaa naa ta'eera bu'aa bayii ani keessa dabarse kitaaba kana akkana hojjedhuuf gumaacha naa godheera walumaa galatti jechuudha irra caalatti muuxannoodhuma keessa dabarsitu kitaaba kanarratti dhufee barraa'e jechuun hin danda'ama wabiin haga tokko anaan wabeeffadhe haga tokko haa jiraatu malee jechuudha. Kanaaf haala kanaan egaa yuunivarsiitiidhaa erga baanee boodarree mana hidhaatii erga baanee boodarree dhimmuma kana itti fuune nuti hiriyoota hafan wajjiniin kun nu biraa wareegamaniiru kun mana hidhaatti nu biraa wareegamanii kan akka Alamaayyoo Garbaa fi Gaaddisaa Hirphaasaa achumatti wareegamanii ijoolleen kaan lubbuun baaneerra erga baanee boodas rakkoon baay'een tureera. Sana hunda keessattuu iyyuu ga'an dhimma eenyummaa irratti xiyyeeffadhe hojjechaatuma ture erga achii baanees hojuma kana irratti hojjechaatiin ture. Dhaabbilee garaagaraarree gumii dhaloota gadaa jennee dhaabbata hawaasummaa jechuudha civic societyidhaan socho'aa turre waldaa beeksisa bashannanaa Arsadii jennee yeroo sana Hacaaluu fa'aa wajjiniin Daadhii Galaan fa'aa ijoollee akka aartiitti waliinis hojii aartii keessatti naannoo waggaa 12 waggaa 13 dura jechuudha. Hacaaluu fi Daadhiin fa'aa ka'umsarra yeroo jiranitti waliin jalqabne waan sana waldaa beeksisa bashannanaa Arsadii jedhama seenaa guddaa hojjenne waggaa 3 hojjenne yeroo sana waggaa 3 booda innillee nurraa dhaabbate haalli nu deemsisuu dhaabne haalli mootummaa akkaataan keessa turre suni sanaan booda gaa wanni baay'een isaa akkuma dhuunfaattii fi akkuma walitti dhiyeenyatiin qorannoodhuma gadaa fi eenyummaa Oromoo kanarratti itti fufnee hagaarra kitaaba kana baasutti deemee ture jechuudha. Baay'een isaa amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo kitaaba kana keetti ilaalu waan tan akka salphaatti dhufe fakkaata. Mee bu'aa bayii isaa? Bu'aa bayii kitaaba irra caalatti waan barreessuu fi wanni isaa kuufama hin qaburraa hin barreesse waan ta'eef maxxansuu isaatu na rakkise. Maxxansuu isaatu na rakkisee ture sana. Maxxansa isaati irratti rakkoon na qunname mosti gara waggaa tokkootiin ture maaliif itti maxxansuun waan itti maxxansu hin qabu jireenya dhuunfaa kootii dhugaa dubbachuuf ani jiraadhee hin beeku ijoollummaa kootis dargaggummaa kootis waan uummata kana keessatti dabarsee ammarree sanuma keessa hin jira waan ta'eef namoota waan kana fuudhanii harkaa fuudhanii maxxansaaf barbaadan ture barbaacha gara waggaa tokkootii booda argadhee milkaa'ee maxxansuu danda'eera. Amma kitaabni kun dilbata fuulduraa gaafa 23 akka Habashaatti yookiin Juun 30 jechuudha as Finfinnee Qarsaa hoteela Ililliitti eebbifama. Keessummoonni hedduu yaamamaniiru koreen garaagaraa ijaaramee socho'aa jira sirna kitaaba kanaa miidhagsuudhaa fi koreen dhugumaan dubbachuudhaan dhaloonni akka gaariitti na gargaare koreedhaan ijaaramee waan kanarratti guutuu Oromiyaa sochoosuutti haga deeman koreen waamicha gochaatiin ture amma waamicha isaaniirree goolobanii guyyaa lama booda waan eebbifamuuf jechuudha akka gaariitti deemaa jira. Egaa ammas asirratti dhaamsinan onneen irree galateeffachaa asumaan dabarsu uummanni kitaaba kana yoo dhufee as Finfinnee hoteela Ilillii gaafa 23 dilbata dhufu yoo dhufu dadhabee kitaaba kana bakka adda addaatti amma nu danda'ametti Oromiyaa iddoowwan argamuu danda'u hundattuu raabsina waan ta'eef kitaaba kana adamsanii akka bitatan manneen barnootaatiif illee akka kitaaba riferansiitti yookiin immoo akka kitaaba dabalataatitti ta'uu waan danda'uuf manneen barnootaa dhuunfaatii fi kan mootummaallee barattoota amma waa'ee sirnaa fi aadaa kanarratti waan tokko kaarikuleemii barnootaa keessa galchaa waan sanaaf illee deeggarsa barnootaa kan ta'udha kitaabni kun dhuguma dubbachuudhaa fi karaa ittiin kanaan dura laalamaa ture sirni gadaatii fiduudhaan xabboo kun waan xiqqoo adda ta'ee dhiyaatedha waan immoo karaa sirriidha jedheerree
itti amanee fi jaalatamummaa guddaadha kan argate yeruma gabaabduu namootatti waan tokko kennaa tureni kitaaba kana hundumtuu akka bitatu gaafa san akka argamtan warri argamuu hin dandeenye bakka argattanitti kitaaba kana gara fuulduraa ni beeksifna barbaada bitadhaan jedha. Daawwattoota keenya egaa isinillee kitaaba kana dilbata fuula keenya dura jiru dhattanii ililliitti argamtanii akka dhattanii eebbistan jajjabeessitan asumaan isin gaafanna. Ani egaa sagantaa koo xumuruutti jira isin dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan deeqaa tokko isinii kenna. Yaa ta'u dhaamsi ani dhaloota qabu walumaa galatti waa'ee sirna Gadaatii irratti fi duudhaa Oromoo irratti dhaloonni yeroo ammaa akka gaarii fuula deebi'aa jira. Garuu ka'umsarraa ka'uu isa barbaachisa waan ta'eef amma waanuma jijjiiru mul'atu kana qofa odoo hin ta'in ka'umsi wiirtuu muudatii fi bokkuutii bifa sanaan laalanii ka'umsarraa yoo ka'an daandii dheeraa nama deemsisa waan ta'eef isarratti xiyyeeffatamu wiirtuu muudaa fi bokkuu keenya adeeffannu achiin gadaatti deebi'uun dhufa. Ada jedhu kanuma ulfaadha. Egaa yeroo keessan aarsaa gootanii yeroo ammaatti qophii eebbaaf jala jirtan aarsaa gootanii dhuftanii waan asitti argamtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadha isinillee inni galatoomaa. Egaan daawwattoota keenyaa turtii barreessaa kitaaba sirnaa barsiisaa Taliilaa waliin goone kanarraa kanumaan xumurree jirra. Torban keessummaa biroo wal agarra. Torban nagaa keessa jiraadhaa. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Nagaan tura.